أبدتان في أني والنمني أبدتان الرفسي على برتري ما تيجي يلي ولا الرفسي جيتشورا أما ما نيوك كان على إيجا لتاتي قرفوا لدرا إيسا ورقين لك جروف كما أبو قبجة يعني اسم مرتيسي جرا جرا ولا تشوتو مرتيسي جرا قربان بالغي لدقوا دبجورا ما رجنا كورما الألات أيتي ملاتي جيتشورا كس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاة فياك سن جستني هردوتوتن كيني كقالي نجاة فياك سني بكير سنة مصر جيني ربي كودار سوالي هجرات سني فابايا تجا إجا أرانتنا ما الكبتين دياتي كاملا جتشون كيسونولو أرانتنا وان نما كمتشيزا سونتاني وان نما قدسيساتين كبديسين في دياتي وان سوليس مالجون كيسونولو namoonni hedduun yeroo dheeraadhaaf jechuudha siif abdataan akkam taatanii aroosni keessan yoomii yoom wal fuutanii nu garsiistanii jettaniiti hawwiidhaan nu eegaa turtanii garuu ammoo wanni sun hin taane jechuudha. Maaliif wanni sun hin taane? Ani abdataan xiqqoo wal dhabneeti sababa saniititti jechuudha. Walitti dhufeenya keenya hundaa laaftuma sanatti addamurree jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu itti gaddee jechuudha. Duraan mallee waan kana eegaluudhaaf baay'ee tokkoon itti gaddee jaalala keessa seenuudhaaf jechuudha. Namni akka xiqqaatti akkuma salphaatitti harka kennaa garuu ammoo waan san karaa itti deeman irraa deemin nama dhibaa akkuma jedhan san baay'ee tokko natti ulfaate dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan waan kanaatu uumama jedhee yaadee abadan inuma beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma manguddoon keenya warri biyyaa jedhanii wanni suni dhugaa taatee mul'atte jechuudha. Maalidha wanni manguddoon keenya biyyatti dhugu jedhanii intalti marii malee heerumti malee deebiti jedhanii heerumuu baadhus garuu ani heerumne naaf abdata waliin fuunii walitti dhufeenya akkasiin qabnu nikaa walirraa hin buusne garuu ammootu ishoo namoonni hedduun gaafa duraa sanirraa kaastanii nutti aaruu turtanii gaafa duraa sanirraa kaastanii baay'ee tokkoon nutti gadditanii turtanii namni irra guddaan nama waliin nun jaalanne jechuudha. Gaafuma jalqabaa sanirraa kaasee garuu ammoo inni sun amma deemtee yaadni daawwattootaa sun dhugaa taate jechuudha. Maaliif jennaan rabbii waliin isin hin bulchinii jettaniiti namni hedduun nu abaaruu turtanii abaarri keessan isiniif qeebalamee jira. Saniifuu baga gammaddan asumaan jecha aniif abdataan yeroo hedduu wal lolaa walii araaramaa wal dhaba walii araaramaa turre amma ammootiyyuu akka walitti hin deebinetti akiratti wal dhabneeti jirraa jechuudha. Abdataan fi ani wal dhabnee abdataan na arrabsee ala bira taree maatii kiyyallee waan arrabseef jechuudha. Ammummaan iyyuu kanaan eegalu taate gara fuula dura eessa wal geenna ka jedhuuf dirqama dhaabuun qaba jedhee innis murteessee jira jechuudha. Nolachuutu murteessinee jirra. Dhugaa dubbachuuf waan akkana ilmuuma jedhee waan hin yaadiniif hedduu mufaajaanatti ta'e garuu ammoo ilmi namaa wal jaalachuunis wal dhabuunis waan jiraate namni wal lolullee homa jiraate walii araaramullee homa jiraate jechuudha. Ani abdataa yeroo hedduu wal dhabnee walitti araaramnee akkuma isinillee beekuu turtanii jechuudha. Namoonni hedduun beekuu ture jechuudha. Akkamti wal dhabnee walii araaramu turre garuu ammootiyyuu abdataan anaaf abdataan gizee wal dhabnu abdataa hedduun arrabsee jechuudha. Na arrabsee jennaan ana bira dabree namoota na cina jira hunda isaaniitu walii qabee waan arrabsee jecha hin barbaanne jechuudha. Isin duraanuu beektanii jettanii isin duraanuu aslan walumaanuu hin jaalanne beektanii turtanii jechuudha. Akka wanni kun uumamuu dhugaa dubbachuudhaaf ammashii wanni hundi carraadha. Carraan hanqas walitti nu fidee amma mootiyyuu adda baanee jirra. Egaa nuti ijoollee musliimaa waan taaneef akka biraatitti nuun faamina jechuun fedheeti. Maaliif jennaan nuti hanqa nikeen hidhamee yookaan wanni jedhamutti waliin jiraannee yookaan ammootiyyuu isaan wal fuunee hin jirru. Saniif maatiin kiyyaas quba hin qaban jechuudha. Dura wanni kun uumamuudha. Wanni namni kasii kabaju yoo fi intala takka gosarraa dhaqanii kadhatanii gosti namaaf kennitee gosti lama walitti kennitee malee yoo fi biyya namaa tana keessatti akkuma ofiin feetetti kahee oromtu taate akkuma ofiin feete abbaa feete jaalattee kanii fi wajjin hariiroo uumtu taate akkuma kiyyaa kanatti namni wanni isa rakkisu hin jiru jechuudha. Maaliif intalti gosatu hiikaa gosatu fuudhaa gosatu namatti ilma isaaniitiif qaadhimataa gosarraa qaadhimatanii jechuudha. Kun garuu kan biyya namaa kun ammootu akkuma isinuu agartaa walitti dhufanii wal jaalatanii wal fuudhanii jechuudha. Biyyoonni fi nikaallee barbaadan kun akkanumaan nikaa adii shararra wal godhata kun ammootu biyya dawwalee nikaa na godhaa qofa.
malee wanti mari'atanii akkasitti ilma ibaluutiif intala gosa isii beeknuu fi ilma gosa isaa beeknuuf jedhanii gosti walitti dhuftee walirraa wannan jedhanii jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana anarratti gorsa isiniif haa taatu irraa eegaadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Namoonni biyya namaa keessa jirtanii hedduu namni warrarraa fuudhanii fi kun kabajaa miti. Akkuma ammas agartan gisee intala biyyatti warrarraa fuudhan gosti walitti baatee firri aanaa adii walitti bahee akkasitti isii geggeessanii isii wanna jedhanii jechuudha. Yeroo fi wal jaarsa wal dhabdallee dubbii isaanii gosa torka qaba jechuudha. Teennaan numaatu torka qaba duraanis ammallee numaatu eegalee numaatu xumurata jechuudha. Kuni dogongora maaliif jennaan aadaa keenya miti. Waan aadaa keenya hin ta'iniifuu akkuma argaa jirtan kanatti namni akka arge ta'aa jira. Deemee wanti fagootti ilaalee jibbuu jiru, wanti fagootti ilaalee aaruu ture. Amma deemee kun akkuma agartan anarrallee gahee jechuudha. Kanaaf anarratti gorsa isiniif haa taatu. Namoonni yeroo hedduu abdataa wajjin akkana hin ta'inii jettanii na gorsaa turtan isintu dhugaa keessan ture. Anaatu dogongore dhiifama guddaa naa godhaadha. Wanni isin duraan irraa kaaftanii gorsa turtan kunoo dhugaa taatee mul'attee jirti. Abdataan osoo waliin deemuu jarruu karaa walakka nagatee bakka deemuun osoo waliin hin gahiin karaa na dhiisee karaa na darbee nagatee jechuudha. Saniif inshaallah akka gara fuula duraatti illee rabbumaa jira akka gananti gurgurree ammoo gorsa keessanii fudhadha isiniin jechaadha. Akkasii hordoftoota kiyyaa warroon hanqammaana cinaa dhaabbattanii jajjabeessanii waan itti goote hundarratti si deeggaraa naan jettanii hunumaan illeen har'a geenye jirra wanni hundi rabbumarraa dhufte saniif waan rabbi namarratti fide hunda aamin jedhanii qeebaluudha. An dhugaa dubbachuudhaaf itti heerumee takkiin dhimmoota irratti darbee takkiin garaana guddeena guddaa kutee takkiin ammoo wanti ta'e osoo hin taane eega takka maqaan na badee amma kana ta'uun hedduu takka na gaddisiise. Maaliif jennaan osoo waan nuti qofti dhuunfamne beeknu taatee rakkoo hin qabu. Garuu sooshaal miidiyaa kanarratti waa hedduu waliin hojjechuu turre. Wanni waliin hojjechuu turre saniin namni hedduu waliin nu beekaa jechuudha. Akka nuti aruuza keenya eeguu turani. Garuu ammoo wanni sun hundi hin taane aruuzaa miti akkuma isiniin jedhee wadhamni adda baaneeti jirra jechuudha. Dhiifama guddaa naa godharra warri viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Kanaan booda jechuu viidiyoo an isiniif hojjedhu. Viidiyoo akkuma amma dura baratanii diraamaalee chaalenjii waan adda addaa isiniif hojjedhe isiniif gallakkisa. Abdataa wajjin akkuma isin agartan kunoo hariiroon keenya asirra dhaabbatee jira jechuudha. Innis jireenya isaa gaggeeffata, inni jireenya kee gaggeeffata. Sanumaa namoonni na waliin dhaabbattanii na jajjabeessan galata guddaa qabdanii warroonni immoo amma dura na arrabsu turtan arrabni keessan suni dhugaa ture. Anaatu dogongori malee isin gaafsanuu karaa sirrii jirtanii karaa sirrii na gorsuu turtanii garuu immoo muktaaritti heerumu waan jettaniif namni ibalutti heerumu jedhee namni itti heerumu gara fuula duraa bultii wajjin jaarachuu deemu namaaf hin fidu. Isin saniif naaf iltanii saniif aare malee waan biraatiif miti. Gurbaan kun sin baasu naan jettanii jirtanii akkuma isinuu jettan kun nan baafne nagatee deemeera. Saniifuu waan hanga ammaa warroonni hanga ammaa na hordoftanii jajjabeessan rabbiin galata keessan dachaa godhee isiniif haa deebisu jecha. Duraanuu nama argan amanuun iddoo bareeda miti. Saniif an abdataa guyyama keessaa wal barreebiin amanee garuu ijoolleen biyya arabaatti dhalatte akkanuma maaliif jennaan aadaa fi safuu hin beekanii biyya oromootti dhalatanii aadaan oromoo maal akka ta'e waan hin beekne jecha biyya safuu fi maali waan biraa beekanii qabanii biyya arabaatti dhalatanii guddatanii isumaa dhalaa jala deemuun arge borus tabiraa hojii deemaa iftaanis tabiraa hojii deemaa. Gurbaan baaleegiidha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan korma dhalaa ta'eeti mul'atee jechuudha akka isinitti amantanii isin maatu eenyu baaleegiidha gurbaan maali jettasa anarratti waliin ta'an kaa baaleegummaa waan biraa haasawe ammoo gurbaan baaleegiidha maaltu baaleegummaa fedhisa haalaan asuma isin cinaa taa'u jira hordoftoota waan isin dheeree dubbatu jirtu dhageettiin jira. Asumaan taa'u jira. Shunkurtii illee na booda. Shunkurtii fi gootee boocha. Biraankii isin godhu jira. Anaa miti isii isin godhu jira. Eenyu isin godhu? Biyyaalla. Dhugaan maaliif akkasaan jettu? Walii galleen fira bade. Ati naa waliin galle wala shunkurtii jira gubdeen fixee sanuu himaan dafee na keessaa
ولي قال لي أمو يعني بالك إذا جين سنجين ها ما شاء الله ليك دعوتنا فرانكي كوري قرونا الرفسي ما لك إيه خماد نعرف ست كسر وان في تجي ماله وان في تجي يعني أكسي وان أكسي جي ماله بالك إذا ليه خلوا قالوا من جورنا من لا تكون آدم به هذا رقم بعدين يوم دلها وجهنا قدرت فرانكي دعوتنا فرانكي كوري جرا دعوتنا أمانتا مونا من الله والله أماني جرام ورين أمانتن إيفهم نقول أو ورين آتني دوغا سيتم إيفهم نقول أصلا إذا كنت أنا ما هقول لا نمار جنان نمني كني سيرت وبابك تفيديو لا إذا أكسي ورين أسنجيسن إيفهم نقول فرانك إسم قرا جرا كومنتي جرت مي أمانتم مون أمانة هنگم أمانتني ورين دوغان أمانني دوغان إيان خجم مدو سجرا أم خجم مدو سجرا فيديو فنرتي خجدو سجرا ورين قد سنيس nuti dhugumaan gaddina ja'a warreen gammaddanis gammanna ja'a meen ilaalla warreen eenyu gammadee eenyutu hin gammanne viidiyoo kanarratti adda baafanna ammoo isiin hanga na arrabsite san hunda hanga isiin waan hamtuu naan jette hijiba waanni sun hundi hijiba akkaan an isi arrabsee maatii si arrabsee tak hijiba hin amanina akkasi isinuu biraakii godhuuti akkan viidiyoo kana isinii marree waan isin irraa turre jecha dhiyoo tana guyyaa tokko isin gadhiifne tarkwaan lamsadii isin gadin dhiistiin jirru akkasii isin jenna inshaa Allah mee maal jettas kana jecha maalin jedha duraan wal qofa piraankii goona ebar yoo namni wal piraankii godhu irraa kafala dhaman jettani isin akkam goote gubocha na bochis la akka nama gubta soo karte sittin godha wallahi asirgiya anum booyu lis bosi gubne kurtitu na bochisa singubne nan gubne wallahi tawaye ashin kur wal qofa piraanki goraa walla ammo maal fisin piraanki ngone gisee nuti piraanki wal goone irraa kafala dhabta irraa kafala dhabta mee amma keesin irraa kafala dheera keesin akkasetta eenyu nurraa kafala isin nama meeqa eenyu nurraa kafala tam nurraa kalaas yoo barbaadda piraanki nurra dalagaati ma isa nurra dalagaa akkam godhanii dalagan san nurraa kafala dhabta akkuma argite nurraa kafala comment irratti piraanki nurra dalaga moo arrabsan comment ba arrabu man nurraa kafala tani waan biraa maal arraba maaliif nama arrabsitan video kanarratti ammoo arraba takka yaaduma himadha ka'aare kan aarin an kana dhibe amma dhugumaan sa'e jaa kadugaan sa'e ammoo kabiraanki ani waan hedduu ajaa'ibu maal beekta laakiin irra hedduun isaanii dhuguma isaan amma video kanarratti dhuguma isaan maal takkan ajaa'ibu beekta gisee yeroo hunda namni video gadhiisu namoo kamuu yeroo hordoftus yeroo ofii video jettus amma yoo wallolle jedhan namni ka wallolle kana itti fiigeen ilaala aywa maal ka wallolle yo namni wallolaa akka oolu fetani tigammadan hingammadan yoo ebaluuf ebalu wallolle jedhan maal sababni maal beeku feena wallahi quban qabna ani namni tokko amma anaafi kaamilaan wallolle yoo jenne viidiyoo kanarratti anis ichiin isii arrabsaa isiinis asiin na arrabsite ni laalama akka ajaa'iba hundi ka kaamila teeggaruu fi kana deeggaru akkanatti komentii jala dhufee kana arrabsu ni oobuftan ni oobusanii baata taphata kun fara arrabsi jedhanii akkasiin jette hin dhageenyeessa tuboosoo viidiyoo siirte daqiiqaa hangararratti akkasiin jette ati sitti hidheef jedhanii ibidda shidanii maaliif hin beekne ammoo yoo waan gammachiisaa yoo chaalenjii yookiin viidiyoo adii gadhiisan dantaa ittiin qabdan namni seerii ilaalu namoo biraa tula lama yuutubar biraa lama yuutubar waliin jirru wallee ta'ee kan biyya biraa jirus boluuf bal wallolan hin jenne jaarsaa jaartii keessattuu qaadhimaaf yookaan jaarsaa jaartii ta'an fa'aa wal dhabnaan abuuzu biri bakka viidiyoo san arrumaan tana si ol kaasanii feemus si godhan gaafa san yoo wallolte jechuudha ammas yoo namni duudha amma numaas namni amma sooshaal miidiyaa kun si quba qaba quban qabni gaafatti ammas kaamilaan duute sodanii guyyaa san feesfoolan kiyyalee miilee lagaa aywa ni laalama eessaa dhufan يا سبحان الله ما يبغى يقول لي بس قول لا فيديو ما عادي خلنا نلامني قابت هاجي شرب جارته جيسا جارتي صح سر كاسني بوليس نجيسين دوتي بقى اني ماني داجرات ايسا قرشن قافسين فيا قافسين جرتو قافسين لبولن جرت نمي سيكو بقى بنجر ايوه اجي سين دوتي يمكن اجي سين سوشيال ميديا تمامت فولو غوتني اني فولو غوتن اي بنري خدت ايوه جرت بعدين كو اكسي وان تك فيديو تك افان اوروموتين يمكن وان سين فهمتن قديفمنان نمسني فولو غوتني سبسكرايب لايك غوتني فيديو سن هردفو مالف هردفني فيديو يعني نو مراسا نمو هردفا يو اما اجندا براتين يمكن وان براتين اسباتي نمني هون اكستي اكو مريف جتة ما شاء الله يو فيديو والله اللي يقال والله خلاص كدوك والله اكنا يو فيديو كلها كبدو
فيديو كنا نعلم فيديو كنا نعلم عند درات ال ايوه فيديو كله لما ولا لو يا ولا اللي ما دقما برا ولا كستانا دقما ولا أكست قبل أكلالتان ايوه أكسي يا بيرات اللي فرد أحكي تايتين ده بس في زي بدك الستايل على نفسي إيسا يقول في يمن لا حتى يو ولا سنقرب صوتي ايه أتوماتو عرسي عرس ما جت ترى بس جوا والله أنا ما جت يوم الجنة والله لا هاي ريف إني بقول من عندي أبدا والله في أنا خانة سين جنة أكس جاين سين جنة والله أكس جاين سين جنة ما لا جت عصا ما عادي عصا سين جنة أبدا ولا لا نملي تكو يعني بني آدم ولما دبا ولتها ولد بقى أمو أنا إني ولد فعلا كوارك كثير أكس جنة الرب ملك فعلا أمو أخاتي لا أنا أمو والله عارس ما بلشتهم بلش أنا كمان أمو هنقص نعرف استوجد أنا كا كاملا ركزني جاء وين سأل نعم كده تعالى مرة صار كده والله كده تعالى ما نس ولا قرب سنة ولا يو ولا لا يو حاسين لا يعني أسبان إيه توما إبسل أكنا خلاص لأنه يا أخي نمنخوني أنا دراس ما بريدا هجي دبرسنة أنا دراس هجي دوينه هجي نيانه هجي جمنه أما جوانت كون تكنا ما أعرف ده ولا قرب سون فايدة مال أما فيديو كان أتي لا أنا ما في نفس الشيء إيه عاد متو إيه يعني أما يو فيديو خنا رتين عرب سنة مثلا قيفت لقوم ولا لا بريو ولتاني صح فيديو سنة كم قوة تمام راكولا والله لقاد في كام فتة نمني بني آدم يو ولا عربني سمان مرة نقول أكفي تتيو أنا ما أعرف است عربني مرة نقول أما أتمنى كان عسل الرسلة هاي والله الرسلة هاي برانكي في والله كجباتي هاي خلاص لقاد سيدي لا تمام ديفما قدافي إسنيس ديفما قدافي نهون دافو ديفما قدافي وان برانكي كان إسني رد لنا جتشا هدو تكا إسن جد سيسن كوان أبا هدو تكا أرتني جرتن هدو تكا أتخلال الجرو نيجم مدمون أرتمي جلتي كومنتي خيسن مبارسة أنا موتو وين في سنين فيديو جالكوا هاسرتي ديبسو أسني رابر باتا warri maatiin keessan isiniin heerumsiisii yookaan maatiin keessan isinitti fuudhu intaluma isaa dhalattee isarraa isa deemtii hin beekne biyya nama keessa wal bartanii wal fuutan namni yoo maatii fi irraa kabajaa warratti ergatee warri sun intala san kennee malee waliin kabajuu dhugaa dubbachuuf taate jechuudha. Saniif duraan intalti tun intala eenyuti intala gosa warra ebaluuti intala ganda ebaluuti jedhanii fuudhan malee ebalu madanii maqaa isii takkitti dhaaniitiin itti fuudhan. Garuu mootuu gisee biyya namaa keessatti marii takka malee oluma kaatee heerumtee maroo malee deebi'e jechuudha. Amma nifa bitaa yoo matama keenya qofaan ka warri kennu mata akka qofaan qabne waliin deebi'u taate gaafa dhabnullee ufuma fixannaa ufumaan xumurraa waan hunda kalas jechuudha. Saniif hedduu bareeda miti yoo warri keessanitti himuu hin oolin wanni kun bultii jaarachuu jechuudha. Maatiin lamaanuu quba qabaatanii du'aa illee isinii godhanii barakaa illee isinii yaani fuula kana keessatti barakaa argattan jechuudha. Ammoo akkanumatti shaahida lama fudhatte qaadii bira dhayite alaatoo salaama jennaan. Huma akkas ta'e na jibbisiisa walaa. Torbaan lama teessee dhaasis salaama waliin jettan. Akkas ammoo namni guu du'aa'ii walii godhee barakaa du'aa'ii maatii abbaa ka'ee haadha ta'e guu du'aa'ii sii goote waan irra caalaa hin jiru du'aa'iin sun barakaa fuula kana keessatti isin goote ilmaan keessanitti jiruu keessatti barakaa guddaa argattan akkas isin jenna. Viidiyoo kanaa isin dheeratee jira. Dhiifama nu godhaa nurraan aarina akkanatti natti aaramu fadhu. Anis akkanatti aartanii fadhu dhiifama guddaa ammoo isitti yoo aartanis aade ammoo nu waliin bareedneeti biraan kisiin goone. Natti aarina. Hai natti aarina natti aarani. Isitti aade. Hai laa walla. Isitti yoo aartanis aadeedha ammoo ana natti aarina. Natti aaruun qabda. Hedduu takka isin jaaladha. Ella maasha Allah biraan kida wata godheedha ella bira. Wallahi kijibaala. والله يعني خوني يعني معلومات قديسة معلومات كم جيتين دي بجيت ما تياده وردفتوه تربان تقديم. إيش ترى ده أنا بدو كربان بقى. يلا ما يقديم تربان تقديم. معلومات دلقة معلومات قديسة بجيتين تياده والله وردفتوه ترفتشيسون كمان جيت. بتشيسه لبو أسفدو فين كمان جاء فيديو كان والله يا دمسني في زيني ورا بقوم براتي في ميدوان برات فرتني أكلت شو قبل مالي على سنين جردا عنت لارنا أنا تحدوا على هنقلب أرتا الدو تكلم والله يا ما حاجة توصل لا أنا سنين جردا والله لا ندل السيفته وأنا تاني ندل السيفته قلت هاي جالت تستم إسا اسم جبا وانا لا إذا تو أصلا كائن أنا ندل سيجة إيه سنة أرتم بود أنا سنين جلنا أنا تناري أنا كتام كمان لا أكسي أنا سنين جلنا
إنه ما خلاص ندلعنا يا وانت أنا أسنجالة أكسي ورد فتوتا في قبل فتوتا خيني عاصمة تندير يسنو قلت أنا سالي ما نمبر مالي أنا وين أكرس نجوج إسانين جوج جرا نالي جريو كان نيه نافتي صح نافو جرت صح هاي أنت مرة أكل داوتو تسنجالة تأكل تجرت ملأ دبرتوتني لما أسكاسي. ويدين أتكيس ركع سنجرة تقول تلتة ولا تلتة دبرتوتني أسكاسي جرتان هندي هاي دبرتوتا بيتشاهي كوي كاميرا عندنا قلجا جريو كمية تتي إسنين جالة دا إتشين كران قلشين خا إنين تلفان akkasii hordoftoota kabajatoota keenya insha Allah walitti deebina viidiyoo haariyaatiin iddoo tokko isin jaalanne iddoo tokko isin kabajna warreen jaalattanis viidiyoo kana هنقاسي ورا التنقلتهما like godha insha Allah hanga viidiyoo bira walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي ورا بلا